projectiles at an angle. Projectiles may also be traveling at angles to the horizontal. Projectile angle horizontally deemuu ni danda'a, travel ta'uu ni danda'a. In this case, their initial vertical velocity is not zero. Vertical initial velocity isaanii yeroo kana keessatti maal hin ta'ani? Zero hin ta'an. In order to find the initial horizontal and the initial vertical velocity, the velocity must be resolved into horizontal and vertical components. Initial horizontal fi initial vertical velocity barbaadudha. Velocity maal ta'uu qaba dirqama? Resolve ta'uu qaba. Horizontality fi verticality maal ta'uu qaba? Resolve ta'uu qaba. Bakka lamatti addaan baasuu qabna. For example, a ball kicked with a velocity of 9.0 meter per second at an angle of 50 degree to the horizontal. Kubbaan maal taate velocity yookiin ammoo initial velocity 9 meter per second dhaan degree 50 maal taate dhiitamte. Kanaafuu isi kana bakka lamatti qooduu qabna. Jalqaba irratti maal barbaaduu qabna? Vertical component fi akkasumas horizontal component barbaaduu qabna jechuudha. Kanaafuu isa kana yeroo barbaadnutti formula isa kam barbaadna yoo kan jedhu taate jalqaba irratti haala kanaan mee haa kaafannu. Inni kun yoo haala kanaan kan kaafannu ta'e vertical kan jennuun isa kana ta'a jechuudha, waa'ee kana. Or opposite isa jennuun trigonometric function fayyadamna waan ta'eef, inni kun ammoo adjacent, inni kun hypotenuse. Kanaafuu yookiin ammoo asitti maal jedhama? Initial velocity nu qabnu hypotenuse ta'a jechuudha. Opposite ammoo verticalidha. Adjacentiin x yookiin ammoo maal taati? Horizontal taati jechuudha. Kanaafuu isa kana maalirraa barbaaduu hin dandeenya? Sin theta meeqa ta'a? Sin theta opposite over hypotenuse dha. Cos theta adjacent over hypotenuse. Inni biraa tan theta garuu lamuma kana fayyadamna waan ta'eef tan theta yoo dhiisne waan ta'u opposite over adjacent. Kanaafuu formula kana fayyadamnee itti galchinee ilaaluu ni dandeenya. Yeroo horizontaalii barbaadnutti kan fayyadamna cos theta isa jedhu kana fayyadamna. Cos theta fayyadamna waan ta'eef kanaafuu inni kun haala kanaan as maaltu jira? U dha yookiin ammoo 9 U dha. Inni kun horizontaalidha jechuudha. Inni kun ammoo verticalidha. Kanaafuu isa kanaan v of y haa jennu, isa kanaan ammoo v of x. Kanaafuu isa kana barbaaduudhaaf yeroo v of y barbaadnutti maal fayyadamna? V of y equal to or u'n kenna walqixa maaliti? Hypotenuse waan ta'eef u'n walqixa amee formula irraa yoo kan barbaadnu ta'e inni kun maal jennee jirra? Opposite dha. Kanaafuu kan opposite of keessaa qabu sin theta. Sin theta equal to opposite ammoo v of y dha. V of y over hypotenuse ammoo v. Kanaafuu isa kana v of y barbaadaa irra waan ta'eef recross yeroo goonu v of y maal arganna? U sin theta arganna jechuudha. U sin theta. Kanaafuu formula kana fayyadamna verticalidhaaf. Horizontaalidhaaf ammoo asumarraa barbaaduu ni dandeenya. Kan adjacent of keessa qabatu v of x jechuun adjacent waan ta'eef adjacent kan of keessa qabatu cos theta dha. Cos theta equal to adjacent over hypotenuse. Adjacentiin v of x over u dha. Hypotenusiin waan u ta'eef. Kanaafuu isa kana qaxxaamuree yeroo baay'isnu v of x maal ta'a? U
cos of theta. Kanaafu isa kana fayyadamna jechuudha. Formulaa kana fayyadamne kan lamaan fayyadamne. Kanaafu mee haala kamiin fayyadamne haa ilaallu. Initially barbaaduudhaaf initial vertical component barbaaduudhaaf 9.9 meter per second kun maalidha? U. Kanaafu vertically barbaaduudhaaf verticaliin maal jennee jirra? Verticaliin v of y dha. V of y maaliin barbaadna? U sin theta. Kanaafu u'n kenna 9 dha. Sin theta sin of 50 degree dha waan ta'eef kanaafu inni kun maal ta'a? 6.9 dha jechuudha. 6.9 sin of 15 ta'a 0.766 ta'a jechuudha. Itti fufuu waan ta'eef isan yeroo sagaliin baay'isnu 6.9 argan. Initial horizontal component horizontaalii ammoo argatuudhaaf v of x dha waan ta'eef v of x maal fayyadamna? U cos theta. U cos theta. Kanaafu u'n dhaabbataadha 9 nuuf kennamee jira waan ta'eef times cos of 15. Cos of 15 ammoo 0.64 ta'a jechuudha. Kanaafu isa kana yeroo baay'isnu 5.80 ta'a jechuudha. Remember this will not change throughout the flight of the projectile. Inni kun maal hin ta'u? 5.18 kun hin jijjiiramu jechuudha. Adaduma qaamni sun projectilein sun bal'ee adeemuun jijjiiramuu hin danda'u. Maaliif? Horizontaalidha waan ta'eef constantii ta'a velocity isaa. If the angle of the projectile is above the horizontal, then this is referred to as an angle of elevation. Figure 1.20 irratti angiliin yoo horizontaali olitti mul'atu, angiliin projectile motion sanii yoo kan horizontaalii olitti kan ta'u taate maal jedhama? Angle of elevation jedhama jechuudha. Figure 1.2 irratti irratti jechuudha. Kanaafu horizontaaliin eessa ture? Horizontaaliin isa kana. Kanaafu angiliin kenna isaa olitti jira waan ta'eef angle of elevation jedhama. B irratti kan itti aanu maal jedhama? However, if the angle of the projectile is below the horizontal, then this is referred to as an angle of depression. Yoo horizontaalii gaditti kan ta'u taate angiliin projectile sanii yoo kan horizontaalii gaditti kan ta'u taate maal jedhamee waamama? Angle of depression. B irratti akkuma ilaalaa jiru kana horizontaaliin eessa ture? Isa kana jechuudha. Kanaafu angiliin kenna immoo isa gaditti waan jiruuf angle of depression jennee ni waamna isa kana. Using the initial vertical velocity, the initial horizontal velocity in the equation of uniform acceleration, we can then determine the range, flight time, maximum height of the projectile. Maal fayyadamuudhaan initial vertical velocity akkasumas initial horizontal velocity fi equation of uniform acceleration fayyadamuudhaan range, flight time, maximum height projectile wayii beekuu ni dandeenya jechuudha. Range jechuun yeroo baay'ee isinitti himaa jira. Range kan jennuun horizontal displacement dha jechuudha. Horizontal displacement dha range jenna. Flight time sa'aatii itti balali'insi isaa meeshaan sun yookiin ammoo projectile sun balali'uudhaaf itti fudhatedha jechuudha. Maximum height ammoo height wanti tokko lafarraa ka'ee bakka ta'e wayii gahee san booda itti gad deebi'uun bakki sun maal jedhama? Maximum height jedhama jechuudha. Maximum height yoo kan ilaallu ta'e at the maximum height the vertical velocity of the projectile will be 0. Maximum height irratti vertical velocity projectile kamiituu maal ta'a? 0. Using the example in figure 1.19 kama amma ilaaltan jechuudha.
digirii 50 yuun kenna immoo yuu 9 kan ta'u taate we can use the equation of uniform acceleration as follows. Maximum height irratti haala kamiin projectile kenna 0 ta'uu danda'e jennee yoo kan ilaalu ta'e qaamni wayii yoo kan asii ol darbamu ta'e maximum height wayii irra maximum height wayii irra yeroo gahutti maal ta'a 0 ta'a. San booda erga 0 ta'ee gara gadiitti gad deemaa deemaa jechuudha. Kanaafuu maximum height irratti velocitiin vertical velocity maal ta'a 0 ta'uu isaa irraanfatuu hin qabaatanii. Figure 1.19 irratti ilaalee turre haala kanaan 50 digriidha, inni kun ammoo 9 dha jechuudha. Isan fayyadamuudhaan wanti nuuf kenname maal fa'a? Kan nuuf kenname yuun nuuf kennamee jira, hojjennee jira jechuudha. Akkuma hojjennee argannetti sin theta fayyadamnee 6.9 arganne. 6.9 arganne garuu ammoo v'n ammoo 0 dha jennee jiru. Maximum height wayirra yeroo ga'e 0 waan ta'uuf kanaaf isa kana 0 fayyadamna. Acceleration ammoo dhaabbataadha, taayimiin ammoo hin beekamu. Kanaafuu wanti nu barbaannu maa'ila taayimii fi heightii barbaanna jechuudha. Maximum heightii barbaaduu hin dandeenye asirraa. Inni kun yuun maaliif negatiiva kan ta'u taate yoo kan jettan taate yeroo asii ol deemutti qaamni maal ta'a jennee jirru negatiiva ta'a. Inshaaliin kenna waan negatiiva keessa jiruuf waan asii ol deemaa jiruuf negatiiva fayyadamna. Garuu ammoo kan nuti hojjennee arganne 6.9 dha jechuudha. Faallaa acceleration waan ta'eef negatiiva goonee fayyadamuu qabna. Again, take care to ensure you consider the direction of the velocities. In this case, downward is positive. Ammas maal ta'uu qabda? Ensure ta'uu qabda jechuudha. Beekuu qabda seeraan maal ta'u directionii velocity sanii seeraan consider godhuu qabda. In this case, downward is positive. Kan gara gadii deemu downwardiin maal ta'a? Positive ta'a. Downwardiin acceleration dha jechuudha. Gara gadii kan deemaa jiru gravity yookiin acceleration dha waan ta'eef inni kun maal ta'a? Positive ta'a. To find the maximum height, we use v square equal to u square plus 2as as we don't know time. Time waan hin beekneef equationii kana fayyadamnee proof godhuu ni dandeenya jechuudha. Isa kanarraa SC yeroo barbaannutti maximum height barbaadaa irra waan ta'eef kanaafuu SC yeroo irraa barbaannu haala kamiin barbaanna? SC barbaadaa jirra waan ta'eef u gara v tti dabarfanna. Kanaafuu maayinasii ta'a jechuudha. V square minus u square equal to 2as kan nuti barbaadaa jirru SC dha waan ta'eef over 2a jennaan. Kanaafuu inni kun hin badaa. SC maal ta'a? Kanaafuu SC'n yookiin ammoo heightiin distaansiidha waan ta'eef equal to v square minus u square over 2a ta'a jechuudha. Foormulaa kanaan proof godhuu ni dandeenya. Kanaafuu amma asirraa wanti nuti qabnu maalidha? V'n kenna 0 dha. Maximum height irra yeroo gahutti 0 dha. U'n ammoo minus 6.9 dha jechuudha. Minus 6.9. Kanaafuu isa kana yeroo itti galchinee ilaalutti u square dha waan ta'eef isanis square goona. Kanaafuu 0 square yoo goonu 0 ta'a. Kanaafuu 0 minus 6.9 kana yeroo square goonu ammoo positive ta'a jechuudha. Inni kun positive meeqa ta'a? 47.6 tokko ta'a jechuudha. Over 2a dha waan ta'eef 2 times 9.81 in ammoo meeqa ta'a? 19.62 ta'a jechuudha. 19.62. Kanaafuu yeroo isa kana hirrutti 0 irraa isa kana yeroo hir'isnu maal ta'a? Minus 47.61 over 19.62 isa kana ta'a. Kanaafuu isa kana yeroo hirrutti meeqa arganna?
minus 2.4 arganna jechuudha. minus 2.4 minus 2.4 heightiin keenya kanaafuu minus 2.4 nuuf ta'ee jira. Garuu ammoo heightii wanta wayiitiin dheerina wanti tokko qabuun minusii fayyadamuu hin dandeenyu. Maaliif hojjaa kee safari osoo isin jedhanii hojjaan kee yookiin meetira tokkoof wal ta'uu danda'a. Kanaafuu isa kana minusii godhuu hin dandeettu. Minusii tokko jechuu hin dandeettu. Minusii tokko jechuun wanti sun hojjaa wayiituu hin qabu. Negatiiva qaba akkamii jechuu dandeenya. Hojjaa wayiitiif minusii fayyadamuu hin dandeenyu. Kanaafuu minusiin kun maal indikeet gooti? The height is of course 2.4 meetirii ta'a jechuudha. 2.4 meetirii poozitiiviidha malee negatiiva goonee isa kanaan negatiiva jechuu hin dandeenyu. The negative just indicates that it is in the opposite direction to the acceleration. Maal mul'isa? Inni kun heightiin kun opposite direction yookiin ammoo kallattii faallaa acceleration wajjin qabaatu isaa mul'isa malee minus 2.4 heightiin keenya isa kana jechuu hin dandeenyu. 2.4 dha. Garuu ammoo heightiin keenya haala kanaan waan asii ol ta'eef isa kana sababni minusii fayyadamne malee heightii wanta wayiitiin maal jechuu hin dandeenyu, minus jechuu hin dandeenyu. Kanaafuu 2.4 dha jechuudha. We can then work out the time taken to reach maximum height using v equal to u plus 80. Maal barbaaduu dandeenya? Taayimii itti fudhate wanti sun maximum heightii gahuudhaaf maximum heightii bira gahuudhaaf maximum heightii beeknee jirra. Maximum heightiin keenya 2.4 jennee jirra. Fageenyi hojjaa maximum heightii 2.4 dha. Kanaafuu achi gahuudhaaf taayimiin itti fudhate barbaaduudhaaf equationii kana fayyadamnee beekuu ni dandeenya. Kanaafuu v'n keenya 0 dha. Inni kun v'n 0 dha. Kanaafuu mee haala kanaan proof goonu. Inni kun v'n 0 dha waan ta'eef 0 equal to u plus 80. Maximum height irratti v'n 0 waan taateef 0 fayyadamnee isa kana proof goonu. Taayimii barbaadaa irra waan ta'eef u yeroo as dabarsu maal ta'a? Minus u dha. Minus u equal to a t dha. Ammas taayimii addatti hambisuudhaaf over a over a dha. A'n a'dhaan hin baddii taayimiin kanaafuu maal taati? Time equal to minus u over a dha. Kanaaf wanti nuti qabnu amma asirraa maalidha? u hin beekna minus 6.9 dha. Minusiin kun ammoo kan foormulaa irraa dhufte malee minusii minus 6.9 sen indicating gootu. Kanaafuu isa kana yeroo itti galchinutti minus into minus 6.9 over acceleration keenya 9.81. Kanaafuu inni kun maal wal godha? Positive wal balleessaa jechuudha. 6.9 over 9.81. Inni kun maalii wal qixa ta'a? 0.70 sekondii wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Kanaafuu taayimiin maximum heightii gahuudhaaf itti fudhate meeqa ta'e? 0.70 sekondii ta'a. Projectile range. Reenjii barbaaduudhaaf yookiin ammoo horizontal displacement barbaaduudhaaf ammoo maal fayyadamna mee ilaali. If the projectile is launched from the ground, the total range will be given by total horizontal displacement equal to horizontal velocity times total flight time. Reenjii barbaaduudhaaf ammoo yookiin ammoo horizontal displacement barbaaduudhaaf maal goona? Kana yeroo darbe keessattis ilaallee jirra. Horizontal velocity VH horizontal velocity times time taken or total flight time dhaan barbaannaa jechuudha. Kanaafuu the horizontal velocity remains the same throughout the flight and is given by u cos theta. Horizontal velocity keenya maaliin nuuf kennama? Horizontal irra waan ta'eef remains the same. Constant dha jechuudha. Akkuma jalqaba irratti ilaaletti meeqa finne
u cos theta kanaan yeroo fayyadamnetti horizontal velocity meeqa finne 5.8 dha. Garuu ammoo vertical velocity maal finne 6.9 dha. Kanaafuu inni kun 5.8 kun horizontal velocity kun the same dha jechuudha, hin jijjiiramu. All we need to find the range is total flight time. Kanaafuu isa kana barbaaduudhaaf maal fayyadamna? Horizontal velocity maaliin baay'isna? Horizontal velocity times total flight time dhaan baay'isna. Total flight time ammoo isa kana haala kamiin argachuu dandeenya ni ilaalla. This can be done in a number of ways. Perhaps the simplest is to use v equal to u plus 18. Isa kana karaa baay'eedhaan hojjechuu ni dandeenya. Garuu ammoo salphaan v equal to u plus 80 kana jechuudha. The final vertical velocity will be the same magnitude as the initial vertical velocity, just in the opposite direction. Look at figure 1.11 to check. Maaltu walqixa final vertical fi initial vertical velocity walqixa jechuudha. Magnitude isaanii yookiin ammoo lakkoofsi isaanii walqixa, garuu ammoo opposite direction dha. Kana jechuun qaamni wayii yeroo asirraa haala kanaan darbametti as maaltu jira? Maximum height wayiitti jira. Kanaafuu initial vertical velocity isa kana ta'a jechuudha. Isa asirraa deemee hanga achi gahu kana yeroo as ga'u ammoo maal ta'a? 0 ta'ee san booda gad deebi'a. Faayinaalii ta'a jechuudha. Faayinaalii ta'a. Kanaafuu bakka kana kan jiruu fi kan bakka kana jiru magnitude isaanii waluma qixa, garuu ammoo opposite direction dha. Kun asii ol deema, kun ammoo gadi deema waan ta'eef opposite direction dha malee the same magnitude ta'a jechuudha. Just in the opposite direction, look at figure 1.11 kana check godhaadha. Deebitanii ilaaluu ni dandeettu. Using the same example as before, we get s hin qabnu ammas uun ammoo minus 6.9 dha. Kana fakkeenya jalqaba hojjanneen deemaa jirra waan ta'eef haga ammaa inni kun uun yookiin ammoo initial vertical velocity minus ta'a jennee jirra. Maaliif? Asii ol deemaa jira waan ta'eef opposite direction maaliiti? Acceleration waan ta'eef, kanaafuu inni kun 6.9 ta'a. V ammoo v faayinaaliin erga qaamni kun gad deebi'aa jiraate maximum height ga'ee erga gad deebi'aa jiraatu kana yeroo kanatti faayinaaliin isaa maal ta'a? Isa kanaan opposite dha, kallattii faallaati. Garuu ammoo the same magnitude jennee jirra. Magnitude wal fakkaataa qabu, garuu ammoo opposite direction dha. Direction isaa kun negatiiva, kanaafuu kun maal ta'uu qaba? Positive ta'uu qaba. Acceleration beekamaadha, time ammoo hin beekamu, nuuf hin kennamne waan ta'eef. Again, take care to ensure you consider the direction of the velocity. Yeroo kamuu isin maal irratti xiyyeeffachuu qabdanii? Directionii wanta kanaa ilaaltanii baafachuu qabdanii jechuudha. Directioniin inni kun faallaa acceleration waan ta'eef negative goona, inni kun ammoo gara gadii deebi'aa waan jiruuf positive goona jechuudha. In this case downward is positive. Downward yeroo kamuu maal fayyadamna? Positive fayyadamna. Notice the final velocity is the same magnitude as the initial velocity. Final velocity kun initial velocity wajjin the same magnitude dha. Magnitude isaanii inni kunis 6.9 dha, inni kunis 6.9 dha. Garuu ammoo maal isaaniitu garagara? Just the opposite direction, hence positive and not negative. Kanaafuu inni kun maal isaattu garagara? Direction isaa garagara jechuudha. Direction isaa garagara. Kanaafuu initial velocity erga negative ta'e final velocity ammoo positive ta'a jechuudha. Negative hin ta'u, faallaa isaa ta'a waan ta'eef. We can then work out the time taken to reach maximum height. Maximum height kana gahuudhaaf taayimii akka itti fudhatee haala kamiin beekuu dandeenya? Using v equal to u plus 80.
isa jedhu kana fayyadamnee beekuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu isa kanarraa taayimii proof goonee jirra waan ta'eef irra deebi'uun hin barbaachisu. Iyyuu gara yeroo dabarsinu maayinasii ta'a, maayinas v maayinas u ta'a jechuudha. Kanaafuu t addatti hambisuudhaaf over a jennaan gama lamaanuu. Kanaafuu taayimii keenya yeroo barbaannutti isa kana ta'a jechuudha. Isa kana immoo yeroo barbaannutti v'n keenya maal jennee jirra? 6.9 dha. 6.9 maayinas v'n ammoo u'n maayinas 6.9 dha. Isinis maayinasiidha waan taateef bakka u maal fayyadamna? maayinas 6.9 over 9.81. Kanaafuu inni kun maal ta'a? Poozitiivii ta'a. Maayinasii fi maayinasii yeroo walitti dhuftu pilaasii taati waan ta'eef 6.9 plus 6.9 over 9.81. Kanaafuu inni kun maal ta'a? 13 tuqaa meeqa ta'a? 8 irra 9 tuqaa 8 tokko. Kanaafuu isa kana yeroo hir'uu maal arganna? 1.4 sekondii arganna jechuudha. Tootaal taayimiin keenya kanaafuu maal nuuf ta'eera? 1.4 sekondii ta'ee jira jechuudha. Ka jalqaba irratti maal nuuf ta'e? Taayimiin yeroo jalqaba barbaannutti akkuma argaa jirtan maal nuuf ta'e? 0.7 dha. 0.7 inni kun maalidhaafi? Maximum height irra gahuudhaaf. Maximum height irra gahuudhaaf kan nu barbaachisu qofa. Heightiin maximum height yoo as ta'e taayimii asii kaanee achitti kennu qofaadha. 0.7. Ammas tootaalii barbaaduudhaaf immoo tootaal filaayit taayimii barbaaduudhaaf kanas waan itti dabalatuuf asirraa ka'ee kan gadi bu'u kanas waan itti dabalatuuf kanaafuu maal ta'uu qaba? Dirqama lamaan baay'isuu qabna. Isa kana lakkoofsa kana lamaan baay'isuu qabna yookiin dachaa godhuu qabna jechuudha. Mee inni kun dachaa ta'ee jira moo hin jiru? Isa jedhu haa ilaallu. Kanaafuu 0.7 ture kan jalqaba. Kun ammoo 1.4 dha. Kanaafuu inni kun dachaa ta'ee jira jechuudha. Sababa kanaaf 2 fayyadamnee 2dhaan baay'isnee isaan maximum height irratti kan arganne isaan lamaan baay'isnee argachuu ni dandeenya. The total flight time is just double. Akkuma argaa jirtan just double. Double ta'ee jira. Double the time to reach the maximum height. Maximum height gahuudhaaf kan itti fudhate dachaa ta'ee jira jechuudha. Total flight timing. So the range of the football is range isaa yookiin ammoo horizontal displacement maal ta'a jennee jirra? Horizontal velocity times total flight time. Horizontal velocity 5.8 dha waan ta'eef times flight time ammoo total flight time barbaannee argannee jirra. Meeqa ta'e? 1.4 dha. Kanaafuu isa kana yeroo waliin baay'isnu total horizontal displacement meeqa arganna? 8.1 meter. Alternatively, you can use algebra to combine the equation above. The horizontal and the vertical component of the velocity and the equation of uniform motion. This gives an expression for the range as range equal to u cos theta times 2u sin theta over a. Maal fayyadamne isa kana argachuu dandeenya? Aljebraadhaan maal combine goone equationiiwwan abbaa fi armaan olii kanneen walitti combine goone haala kanaan formula kana argachuu ni dandeenya jechuudha. Isaanis horizontaalii fi vertikaalii. Isa kana reenjii jalqaba irratti reenjii jechuun maal isin jedha jira? Range equal to v of h horizontal velocity times total time dha. Total time takenidha. Garuu ammoo taayimiin maal ta'a haa ilaallu. Taayimii barbaaduudhaaf maal fayyadamuu dandeenya? v equal to u plus at. Maximum height gahuudhaaf isitti fudhate qofa haa ilaalu jalqaba. Maximum height kana gahuudhaaf taayimiin itti fudhatu meeqa ta'a isa jedhu haa ilaallu. Maximum height irra yeroo gahetti v'n maal ta'a? 0 ta'a. Garuu ammoo u'n neegatiivii ta'a isa ni ilaalla. Kanaafuu bakka v maal fayyadamna? 0 dha. 0 equal to u plus at.
u yeroo as dabarsinu maal ta'a minus u equal to 80 over a over a. Kanaafuu inni kun yeroo balleessinutti t maal ta'a t equal to minus u over a dha. Garuu ammoo u'n yeroo asii ol deemutti maal jennee jirra maayinasiidha. Kun ammoo ka foormulaa irraa ba'e waan ta'eef kanaafuu ammas maaliin baay'isuu qabna maayinasiidhaan baay'isuu qabna. Maayinus into maayinus u over a. Kanaafuu inni kun yeroo ol balleessu maal ta'a taayimiin u over a ta'a jechuudha. Ka maal ta'uudhaaf itti fudhatu maakisimam heeyitii ga'uudhaaf. Maakisimam heeyitii ga'uudhaaf isa kana itti fudhata jechuudha. Kanaafuu tootaaliin isaa ammoo maal ta'a jennee jirra lamaan baay'isa. Maakisimam heeyitii erga gahee booda asii ka'ee erga maakisimam heeyitii gahee booda ammas waan gad deebi'uuf lamaan baay'isna jechuudha. Isa kana lamaan baay'isuu qabaanna. Kanaafuu tiin walqixa 2u over a dha. Garuu ammoo u'n maal jennee jirra vertikaalii irratti maaliin barbaanna u yeroo barbaannutti vertikaal velocity yeroo barbaannu u sin theta jennee jirra. U sin theta barbaanna. Kanaafuu u'n u sin theta bakka buute jechuudha. Tuun akkuma jirtu taate 2 u sin theta over a dha. Tuun isii tana u'n ammoo maaliin bakka buuti u sin theta over a dha jechuudha. Kanaafuu tootaal taayimii isa kana fayyadamnee beekuu ni dandeenya. Kanaafuu amma bakka tootaal flight taayimii isa kana haa buufannu 2u sin theta over a isa jedhu kana. Kanaafuu r'n maal jennee jirra r'n vh horizontal velocity times taayimiidha jechuudha. Horizontal velocity'n ammoo maaliin bakka buufannee u cos theta jennee fayyadamaa turre. Kanaafuu u cos theta times total flight time ammoo maal jennee jirra 2u sin theta kan amma barbaannee arganne jechuudha. U sin theta over a dha. Or g jechuu hin dandeenya. Kanaafuu isa kana kun tokkoof jala qaba waan ta'eef yeroo waliin baay'isu maal arganna u cos theta times 2u sin theta over a jechuu ni dandeenya. Ammas kan waliin baay'atu ni jira waan ta'eef u fi u'n yeroo waliin baay'atu maal ta'a u square cos theta 2 sin theta over a dha. Seera trigonometrikii fankishinii keessatti ammoo cos theta times 2 sin theta maalii wal qixa jedha equal to sin of 2 thetaadhaan wal qixa jedha jechuudha seera trigonometrii keessatti. Kanaafuu isa kana bakka kana maal fayyadamuu dandeenya u square'n akkuma jirtu ta'e inni kun maaliin wal qixa jennee jirra sin of 2 theta over a. Isa kanaanis barbaaduu dandeenya jechuudha maal reenjii kenna. Kanaafuu haala kanaan proof goonee argachuu ni dandeenya reenjii. Gabaabsee kaayee waan ta'eef kitaabni haala kanaan hin hojjenne. Kanaafuu haaluma argaa jirtan kanaan isa kun bakka irraa dhufe ilaallee jirra. Total flight time dha waan ta'eef lamaan baay'isnee u lama yeroo baay'isnu u sin theta nuuf kenna jechuudha. Kanaafuu isa kana yeroo waliin baay'isnu u square sin 2 theta isa jedhuunis maal barbaaduu dandeenya reenjii barbaaduu dandeenya jechuudha. This is usually called range equation. Inni kun maal jedhamee waamama range equation jedhamee waamama jechuudha. Worked example. Find the range of the projectile launched at an angle of 15 degree
with an initial velocity 30 meter per second. maal barbaadedha? Projectile motion range isaa barbaadedha jechuudha. Range projectile motion angilii wayiitiin angilii 50 digriidhaan darbame wayiitiin initial velocity isaa immoo 30 meter per second kan ta'e barbaadedha jechuudha. Kanaafuu rangein beekamu isa barbaadaa irra waan ta'eef u 30 meter per second barbaadna argannee jira waan ta'eef inni kun kennama. Acceleration ammoo dhaabbataadha. Teettaan 15 digriidha. 2 teettaan ammoo maal ta'a? 2 teettaa jechuun 2 times 50 jechuudha. Kanaafuu dhibba ta'a jechuudha. Inni kun sin of 2 teettaan haala kanaan nuuf kennamee jira. Sin of 2 teettaan 0.9848 isa kan nuuf kennee jira jechuudha. Kanaafuu isa kana yeroo itti galchinu use the range u square sin of 2 theta sin of 2 theta nuuf kennamee jira. Kanaafuu wanti nuti goonu maalidha? Inni kun u square jechuun u'n 30 waan ta'eef kanaafuu 30 square jechuun 30 baay'ee 30 jechuudha. Sin of 2 theta inni jedhamu nuuf kennamee jira 0.9848 isa jedhu kana jechuudha. Kanaafuu isa kana yeroo waliin baay'isnee acceleration hirrutti meeqa argannaa? 90.35 meetira argannaa jechuudha. Flight time you can also derive an equation for the total flight time for a projectile fired at an angle. Projectile angle wayiitiin darbame irratti maal fayyadamuu dandeetta? Flight time isaa total flight time isaa baasuu ni dandeetta jechuudha. This is just a version of s equal to vt minus half of at square. Isa kana fayyadamnee maal baasuu ni dandeenya? Time kenna baafatu ni dandeenya. Equation 5 in our list of equation for constant acceleration. Equation of acceleration irratti inni kun shanaffaadha jechuudha. Isa shanaffaati. Kanaafuu isa kana fayyadamnee time baasuu ni dandeenya. At the end of the flight the vertical displacement will be 0 meter. Xumura flight kanarratti balaliinsa kanarratti vertical displacement maal ta'a? 0 meetirii ta'a jechuudha. As the object will be back on the ground. Sababa maaliitiif? Sababa qaamni sun deebi'ee gara lafaatti gad deebi'uuf. Kana jechuun wanti tokko asii ol darbamee haala kanaan deebi'ee lafumatti deebi'u waan taateef kanaafuu heightiin isaa displacementiin isaa haala kanaan ol ka'ee 0 gad deebi'a jechuudha. Yeroo gad deebi'utti 0tti gad deebi'a. Sababa kanaaf 0 meetira jennaan. The final vertical velocity will be given by u sin theta as the object ends up with the same vertical velocity as it started, just in the opposite direction. Final vertical velocity ammoo maal ta'a? u sin theta fayyadamna. Verticalidhaaf ilaallee jirra formula kana. u sin theta fayyadamna jechuudha. As the object ends up with the same vertical velocity. Vertical velocity inni itti jalqabe wanti sun balii itti jalqabeen waan walqixa ta'eef garuu ammoo opposite direction waan ta'eef jechuudha. Opposite direction ta'a garuu ammoo magnitude isaa akkuma ilaalaa turre the same dha jechuudha. So s equal to vt minus half of at square. Isa kana yeroo fayyadamnutti kanaafuu isa kanarra haala kamiin proof godhuu dandeenya? S'in kenna yeroo gad deebi'utti heightiin isaa maal ta'a jennee irra 0 ta'a. Kanaafuu isa kana yoo barreessinu 0 equal to u sin theta times t dha. T waan jirtuuf minus 1 over 2 at square. Isa kana rearrange goonee yookaan barreessinu ta'e isa kana akkuma jirutti gara 0 adda barsinu. Kanaafuu maal ta'a? Yeroo citaruu positive ta'a. 1 over 2 at square equal to u sin
theta times t dha. Kanaafuu isa kana maal barbaadaa jirra? Kan nuti barbaadaa jirru taayimiidha waan ta'eef mee taayimii kanaaf haa hirru. Taayimiidhaaf yeroo hirrutti over t dha gara lamaanuu. Tiin tun t tanaan hin baddi. San booda tiin tun tan ni balleessite jechuudha. Takka deebittiin kenna. Kanaafuu maaltu hafa? 1/2 at equal to u sin theta. U sin theta tu hafaa jechuudha gara siin gara cha'anuun. Kanaafuu isa kana immoo lamaan baay'isuu ni dandeenya. Kun lama jalaa qaba waan ta'eef isa kanaan baay'isuu ni dandeenya jechuudha. Tokko jira waan ta'eef. Kanaafuu isa kana lamaan yeroo baay'isnu 18 tokkoon yeroo baay'attu 80 taati. 80 equal to 2 times u sin theta. 2 u sin theta. Kanaafuu t addatti hambisuudhaaf over a n dhaan ni baddi. Taayimiin maal ta'a? 2 u sin theta over a jennee foormulaa biraa haala kanaan isa kanarraa baafachuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan akkuma argaa jirtaniin 2u sin theta over a jedhee haala kanaan baafachuu ni dandeenya jechuudha isarraa. Worked example 1.6 yoo kan ilaallu ta'e find the flight time for a cannonball launched with a velocity of 60 meter per second at an angle of 30 degree. Maal barbaadeedha? Flight time cannonball launched with a velocity. Velocity isaa kan 6 meter per second ta'e iyyuu jechuudha. Initially isaa kan 6 meter per second ta'e cannonball kan jennuun kubbaa meeshaa waraanaa wayii keessa kaanii darbatanidha jechuudha. Yoo argitanii jiraattan yeroo meeshaa san tuqan keessaa bahee waadha. Cannonball kan jennuun kan akka isaan saarchii gootanii ilaaluu hin dandeettu. Kanaafuu wanti nuti qabnu asirra maalidha? T hin qabnu. Kan nuti barbaadaa jirru T dha waan ta'eef T hin qabnu. Yuun 60 meter per second dha. Teettaan 30 dha. Sin teettaan ammoo 0.5 dha. Kanaaf wanti nuti qabnu asirraa maal fa'aa qabna? Sin of 13 0.5 dha. Sin of 13 0.5 dha. Accelerationin beekamaadha jechuudha. Inni kun guutummaa lafaa 9.81 approximate yoo goone teen jennee fayyadamuu ni dandeenya. Garuu ammoo haaluma kitaabni hojjeteen haa ilaallu. Taayimii foormulaa amma arganneen maal jennee barbaadna? 2u sin theta over a. Tuun ni jirti. Yuun ammoo meeqa? 60. Kanaafuu lama baay'isuu 60. Sin of 13 0.5 dha. Kanaafuu isa kana yeroo waliin baay'isnu lama baay'isuu 60 dhibbaa fi 20 baay'isuu sin of 13 0.5 dha jechuudha. Irra 0.5 irra 9.8 tokkooti. Isa kana immoo yeroo baay'isnu meeqa ta'a? 60 irra 9.8 tokkooti. Kanaafuu isa kana yeroo hirrutti 6.1 sekondii ta'a jechuudha. Taayimiin itti fudhate isa kana ta'a. Reenjii barbaaduudhaaf ammoo reenjii foormulaa keenya barbaadna 2u square sin theta times cos theta. Kanaafuu isa kana 2 hin qabna. Yuun 60 jennee jirra. Isan square goona sin of 13 jennee jirra 0.5 dha. Cos of 13 ammoo meeqa ta'a? 0.866 ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana yeroo hirru reenjii meeqa arganna? 320 arganna jechuudha. Meetira arganna. Remember that all of these equations ignore a resistance. Equationiin kun martinuu maal hin qabaatanii? A resistance hin qabaatanii jechuudha. Ignore godhan.
air resistance dhiibbaa qilleensaa mara keessatti equation mara keessatti ignore goonee hojjennaa jechuudha. Dhiifnee hojjenna akka hin jirretti ilaalle. The equations becomes exceptionally complex when this is factored in, especially since the air resistance changes as the velocity changes. Equation kun maal ta'a? Complex ta'a jechuudha. Yeroo maali? Yeroo factoring kun jiraatetti. Air resistance kun yoo kan jiraatu ta'e maal ta'a? Complex ta'a. Especially since the air resistance changes as the velocity changes. Maaliifi waan air resistance kun yoo kan jiraatu ta'e velocity jijjiiruuf sababa kanaaf isa kana ignore goonee hojjennaa jechuudha akka waan hin jirretti ilaalle. Maximum range kan jennuun ammoo the angle of a projectile affected it is maximum range. Figure 1.21 shows different paths of a projectile fired at different angles. 1.21 inni kun maal mul'isa? Different paths of projectiles fired at different angles. Paathiiwwan daandiiwwan projectile garagaraa kan maaliidhaan fire ta'anii kan aangilii garagaraatiin darbataman nutti mul'isaa jechuudha. Inni kun the maximum range is achieved when the angle is 45 degree. This can be explained by referring back to the range equations. Maximum isaanii ammoo yeroo maal ta'edha? Yeroo 45 aangilii 45 yeroo darbatamedha jechuudha. Maximum isaan keessaa kan walakkaa irra jiru jechuudha maximum. Kanaafuu inni kun 45 kanatu maximum ta'aaf jechuudha. This can be explained by referring back to the range equation. Range equation kanaan refer goonee ibsinaa jechuudha, explain goona. Range equation 2u square sin theta times cos theta over a dha jechuudha. The maximum value of sin theta times cos theta is 0.5. Inni kun eessarraa dhufee kan maali wal qixeennee jira? U square sin of 2 theta over a dhaan wal qixeennee jira jechuudha. Garuu ammoo maximum range kun maximumidha kan jennu yoo sin of 2 theta kun meeqaa wal qixa ta'e waanidhaan wal qixa kan ta'u taate sin of 2 theta yookiin ammoo 2 theta yoo kan 90 ta'u taate maximumidha jennaan jechuudha. Inni kun maximum jennaan. Kanaafuu sin of 2 theta meeqa ta'uu qaba? Waanii ta'uu qaba. Sin of 19 meeqa? Waanidha waan ta'eef sin of 2 theta waanii yoo kan ta'u ta'edha kan maximum jennuun. Kanaafuu 45 kan inni ta'u ammoo yoo maal ta'edha? Yoo 0.5 ta'edha jechuudha. Ergaa 90 waanii ta'e 45 walakkaan isaa meeqa ta'a? 0.5 ta'a. Kanaafuu 0.5 yeroo kan ta'u taatetti maal jennaani? Inni kun maximumidha jennaan jechuudha. Kanaafuu maximum range kenna 2u square times 0.5 over a dha jechuudha. Kanaafuu isa kanaan maximum jennaan. Maximum range maal ta'a? Maximum range u square over a ta'a jechuudha. U square over a. Haala kamiin isa kana 2 kana 0.5 dhaan yeroo baay'isnutti meeqa ta'a? Waanii ta'a. Kanaafuu 1 times u square 2 times 0.5 bakka yoo wal jijjiirra kun qabu waan ta'eef u square over a isuma kana irraa jechuudha. Isuma kana bakka wal jijjiirre 2 times 0.5 maal ta'a? 1 times u square over a. Kanaafuu waanii u square yeroo baay'isnutti u square over a ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kun range maximum range kenna maali wal qixa? U square over
eedhaan wal qixa jechuudha. Isa kanaan maximum range jennaan. Kanaafuu maximum range barbaada yoo kan jedhamu taate u square over a ta'a jechuudha. N beekamaadha 9.81 dha. U'n ammoo u'n isinii kennamu waan ta'eef isa square gootanii acceleration dhaaf yeroo hirtanitti maal argattanii maximum range argattan. To determine the range of projectiles launched above the ground, you need to use algebra to derive a new equation. The range is given by kanaafuu range projectile tokko maal godhuudhaaf determine godhuudhaaf maal godhuu qabda, formula biraa derive godhuu qabda jechuudha. New equation biraa derive godhuu ni dandeenya kan amma jenne kana malee. Range kanaafuu u cos theta times u sin theta plus under radical u sin theta square plus 2ah over a isa jedhu kanaanis maal barbaaduu dandeenya, maximum range barbaaduu ni dandeenya jechuudha. Range barbaaduu ni dandeenya. Where h is the height above the ground, yeroo h'n height ground olitti yookiin lafa olitti jirudha jechuudha. H'n kenna maal ta'a, height lafa olitti jiru. Even this equation ignores air resistance. Equation kunis maal godha, air resistance yookiin ammoo dhiibbaa qilleensaa kana ignore godha innis. Use this equation to determine the range of the ball in figure 1.22. Equation kana fayyadameeti reenjii kubbaa fiigarii 1.22 kanarratti jirtu isii tana barbaadi jedha. Kanaafuu ammaan nuuf kennee jira, u nuuf kennee jira, u'n 36 meetir per second akkuma argaa jirtan, theta ammoo 39 nuuf kennee jira, 39 cos of 39 kan ammoo isa kan nuuf kennee jira, sin of 39 meeqa nuuf kenne 0.6293 dha. Acceleration beekamaadha. Height ammoo meeqa nuuf kenne 1.6 meetirii nuuf kenne jechuudha. 1.6 meetir. Haala kanaan height inni ground irraa qabu, lafarraa qabu, range isaa barbaadi jedha. Range isaa barbaadi. Kanaafuu formulaa amma jiru kanaan haala kanaan kanaafuu formulaa ammaa kana fayyadamnee u cos theta times u sin theta plus under radical u sin theta square plus 2ah over a isa jedhu kana fayyadamnee haala kanaan itti galfannee deebiin kennaa meeqa nuuf ta'e 131.16 meetira nuuf ta'e jechuudha. Kanaafuu isa kana haala kanaan proof godhuu ni dandeenya. Barnoota keenya kan guyyaa har'aa haala kanaan xumurree jirra. Yeroo itti aanu center of mass isa jedhu jalqabna. Barnoonni guyyaa har'aa yoo kan isinitti tolu taate like godhuu hin dagatina, akkasumas viidiyoo kana namoota biraatiif share godhuu hin irraanfatina. Chaanala kanaaf yoo kan haaraa taatan taate subscribe godhuudhaan mallattoo notificationii oolerra kaa'uu hin irraanfatina. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaatti.